Harka fuune daawwattoota Gullallee Gashamaa akkam jiru. Egaa Gullallee fuula isaa irratti qophiilee garaagaraa oduulee gaggabaabduu marii sabboontota ilmaan Oromoo akkasumas waloolee garaagaraa sirboota warraaqsaa fi akkasumas saffisa qabsoo keessatti qooda guddaa gumaachaa kan ture akkasumas hubannoo fi muuxannoo dhiyeessaa guyyaarraa guyyaatti kan isin jiraanne har'aas akkuma beekamu nagaa bara haarawaa waraana bilisummaa Oromoo ammajjii tokko ittiin isin ga'e baga walumaan ittiin nu ga'e isiniin jecha gara qophii keenya kan itti aantutti isin ceesifna. Egaa nu hordofaa affeerraa fedhu.